Tole kabajamtoota daawwattoota keenya baga nagaan nu eegdanii jecha guyyaa har'aa immoo waan addaa tokko qabadhee isinii dhufee jira. Isinis immoo onlaayinii irratti gara afra yuutuubiidhaan nu eegaa nu hordofaa isiniin jedha. Wanti ani immoo guyyaa har'aa qabadhee gara afra yuutuubii kanatti dhufe immoo dhimma aanaa gumbichuu kana ilaalchiseeti jechuudha. Dhimma aanaa gumbichuu kana ilaalchisee seenaawwan aanaa gumbichuu kana takkaa lamaadhaan gara afra yuutuubiin torbaniin isin biraan ga'uuf qophiitti jirra. Qophiis xumurree jirra waan ta'eef isinis immoo laayik, sheer, sabiskiraayib gochuudhaan afra yuutuubii kanas guddisaa nu deeggaraa nu cinaa dhaabbadhaa. Seenaawwan aanaa kanaatis immoo asuma isarraa barattu waan ta'eef nu deeggaraa nu cinaa dhaabbadhaa isiniin jedha. Laayikiin, sheeriinis, sabiskiraayibiinis tana waan ta'eef nu deeggaraa isiniin jedha. Wanti immoo aanaa kana aanaa gumbichuu jechuun immoo gumbichuu jechuun durumaayyuu maqaa namaati waan ta'eef maqaan namaa kunis immoo hidda laatisa tuulamaatirraa kan maddee achii dhufedha. Isaan keessa immoo torban obooti. Torban oboo kunis immoo hangafti isaa gumbichuu immoo shiroota mootummoota darbaniitiin naannoo Finfinneetirraa buqqa'anii egaa naannoo kana yookaan immoo aanaa kana qubatanii aanaan kunis immoo maqaa isaaniitiin moggee seenaawwan aanaa kana keessa jiru maal fa'aadha? Hawwata turizimiis haa ta'u, gosoota aanaa kanaatis haa ta'u, mootummaan dhufaa darbuu immoo rakkoo akkamii aanaa kanaaf rakkoo akkamii aanaa kanarraan geessisaa akka turee fi akkasumas immoo oolmaa akkamii bu'aa akkamii aanaa kanaaf akka buuse immoo dabareedhaan takkaa lamaadhaan kan isin biraan geenyu ta'a waan ta'eef immoo afra yuutuubii immoo yeroo hundaayyuu onlaayinii irratti eeggachuu keessan hin dagatinaa. Isaan keessaa gootota marsaa itti aanutti yoo isin dhiyeessu har'atti immoo holqoota yookaan immoo hawwata turizimii aanaa kana keessa jiran maqaa isaaniis ni waamen tartiiban immoo hundi isaaniiyyuu seena qaba waan ta'eef seena isaaniitis immoo dabareedhaan torbaniin kan isin biraan geenyu ta'a. Fakkeenyaaf amma holqa hulluuqoo, holqa girmii, holqa abbaa ta'ilee, holqa awwaash shalaqoo, holqa xaaliyaanii, dhakaa mormaa seenaadhaan kan jiru wantoota akkanaa kana immoo takkaa lamaadhaan dabareedhaan seena isaanii isin biraan geenya. Hundi isaaniiyyuu immoo kan seena qabanidha. Kan mootummaanis akka dahootti godhatee yookaan immoo mana hidhaa godhatee itti fayyadamaa ture hin jira mootummoonni dabranii. Kan uummannis immoo keessa jiraachaa turanis hin jira. Seenaawwan ajaa'iboo qaban waan ta'eef holqoonni kun isaan san immoo dabaree isin biraan geenya. Fakkeenya akka holqa xaaliyaanii yoo fudhanne holqi xaaliyaanii kun immoo aanaa gumbichuu magaalaa Caffeedunsaa gara bahaatiin argama. Holqi kun osoo kaabineen mootummaa irratti hojjete magaalaadhaaf hawwata turizimii fi madda galii hin ta'a ture. Garuu immoo lolaa yookaan immoo dhangala'aa bishaan magaalaa keessa yaa'u gara holqa kanaa itti deemuudhaan holqa kana mancaasee yookaan immoo diigee balleessee jira. Isarraas immoo seenaa ajaa'ibaa qaba waan ta'eef seenaawwan san dabareedhaan isin biraan geenya. Isinis immoo laayik, sheer, sabiskiraayib gochuudhaan afra yuutuubiyaan nu deeggaraa hin dagatinaa. Laayik, sheer, sabiskiraayib gochuudhaan nu cinaa dhaabbadhaa. Seenaawwan baay'ee wantoonni hafee soo jiraate immoo warroonni beektan seenaawwan kan dubbistanii yookaan qorattanii raawwattanii gara yuutuubii keenyarraanis qilleensarra oolfachuu hin dandeessan isin jedha.